Biyya nagaadhaan keessa jiraannu, biyya kabajaadhaan ulfinaan keessa jiraannu ati nuuf taasisi. Nagaaf araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Ashama akkam jirtu ilmaan Oromoo hundumti keessan annagaa kootti galanni Waaqayyoof haa ta'u. YouTube channel kana irratti ergaawwan barsiisoo odeeffannoowwan wayitaawaa barsiisa sagalee Waaqayyoo qabannee isiniif dhiyaanna. Kanaafuu tarii YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun viidiyoowwan darban hundas akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Viidiyoo keenya irraa keessatti warri jijjiirama kana fide eessa jiru jechuun gaaffii Daraartuu Tulluu gaafattee obbo Baqqalee Garbaa maneedhaa keessa taa'ee guyyaa dhaloota mucaa isaa fi ergaa ajaa'ibaa ni dabarse. Paasteriin biyya Afrikaa tokko miseensota waldaa isaa guutuuf dhaqna dhaqee maaliif dhaqna dhaqee wanta jedhus dubbii tokko dubbatee ture. Loobni gammachuu danuu guyyaa itti gara abbaa isaaniitti sassaabaman dubbatanii guyyaama jedhan sana addunyaa kanarraa boqotanii gabaabatti dubbiiwwan jajjaboo kan isiniif qoonnaa xumura sagantaa keenyatti nu waliin turanaaf feerraa kooti. Biyya nagaadhaan keessa jiraannu, biyya kabajaadhaan ulfinaan keessa jiraannu ati nuuf taasisi. Saba garaa laafuuf, saba ofiisaa wajjinis nagaa jiraatu, ollaa isaa wajjinis nagaa jiraatu, saba nagaa, saba garaa walii laafuu nu taasisi. Saba tokkummaa qabu ati nu taasisi. Yaa Waaqayyo yaa Gooftaa waan kana gootuuf galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Haleluuyaa. Obbo Baqqalee Garbaa sababa hin beekamneen murtiif haqa tokko malee mana hidhaa erga bubbulee waggaa darbeera. Obbo Baqqaleen erga waggaa 10 as baay'inaan mana hidhaatti dabarsaa jira. Gidduu kanas guyyaa dhaloota mucaa isaa Saamu'eel Baqqalaa itti dhalatee ture. Obbo Baqqalaanis manuma hidhaa taa'ee xalayaa ajaa'ibaa mucaa isaa Saamu'eel Baqqalaatii fi baga dhalatte jechuun gorsa cimaa tokko isa gorse. Xalayichis akkas jedha. Saamii koo baga naa dhalatte. Guyyaan ati itti dhalatte kan eebbifame haa ta'u. Yoomillee sin jaalladha sittan boona abdii guddaallee sirraa qaba. Waaqayyo bara kee haa eebbisu. Ati ilma sabaatii qajeelummaan si biraa hin hafin. Baqqalee Garbaa Qaallittii irraa. Raayota singeenye gatiidhaan nuuf meerraa dhiiga nuuf lolee atsamiin daagannaa. Waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadanna. Sitnaaf Waaqa Warri jijjiirama kana fide eessa jiru jechuun Daraartuu Tulluu haqa garaa ishee keessa jiru fakkeessaa malee dubbattiitti. Daraartuu Tulluun akkas jechuudhaan dubbatte. Warri jijjiirama kana fidan eessa jiru? Rakkoon Oromoo yoo hiikkate, rakkoon biyyattii ni hiikkata jedhee namana. Aarsaan qarree fi qeerroo maaliif gara dabarfame? Oromoon maal mufate? Inni Arsii, inni Wallaggaa fi bakka biraa maal mufate? Inni jedhu dhugumatti deebii argachuu qaba. Anaaf sirni gadaa seera addunyaa hundayyuu naaf caala. Warri mootummaa fi siyaasaa kun garuu maaliif warra gadaa kana kabajuu dadhaban? Kun haasaa Daraartuu Tulluu gootedha. Gaafa fakkeessonni kaayyoo wareegaan of eeganan warra callisee jiraachaa ture keessaa amanamaa kumaatamatu ka'a. Abjuun Oromoo mul'atni Oromiyaa fiixaan ba'uun mirkanaa'aadha. Warri nagaa buusan hagammadan isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamu. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman hagammadan mootummaan Waaqaa kan isaaniitii jedha. Wangeela Maatewos 5:9-10. Luba gammachuu danuu jedhamu luba waldaa warra wangeela makaanii Yesuus Itoophiyaa turanii. Lubni gammachuun umurii isaanii guutuu Waaqayyoon tajaajilaa turan. Abboota amantii jajjaboo qabnu keessaa isaan tokkodha. Lubni gammachuun waggaa tokko dura waggaa 100ffaa isaanii haala namatti toluun kabajatanii turan. Umurii isaanii 101tti gara abbaa isaanii isa tajaajilee turan bira bara baraan boqochuuf deemanii. Boqonnaa luba gammachuu danuu kan adda godhu guyyaa itti du'anii fi guyyaa awwaala isaanii dursanii dubbachuu isaaniiti. Lubni gammachuun maatii fi firootatti dhiyoo jiran waamanii akkas jedhan. Egaa guyyaan gara abbaa kootti sassaabamu ga'ee guyyaa gaafa kamisaa nan boqodhaa, jimaata immoo guyyaa awwaalcha kootiiti. Akka namni tokko boo'u hin fedhu yeroo itti boqodhu waan ta'eef faarfachaa naggeessaa jedhan. Kun waan ajaa'ibaati. Kun eebbifamuu guddaadha. Waaqayyoo gaafa nama gargaaru akkasi. Ani amma immoo sagalee Waaqa keessaa warri Gooftaatti qabamaniitu jiranii du'an ammaa jalqabanii warra gammadanidha kana caafii naan jedhu nan dhaga'e. Hafuurri qulqulluunis eeyyee dadhabbii isaaniitti aara haa galfatan, iji hojii isaanii immoo isaan duukaa hin bu'aa hin jedha.
Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14:13. Sagaleen guddisee nama abboomuu sagaleen hangafa ergamootaa hin dhaga'ama malakanni Waaqayyoos hin afuufamaa kana hundumaa wajjin gooftaan warra gad hin bu'a. Gooftaan Waaqa irraatii gad hin bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura hin kaafamu. Tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 4:16. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u isa mo'eef muka ijaa isa nyaatanii jiraatan isa jannata Waaqayyoo keessa jirutti nyaachuu nan kennaaf kan jedhudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:7. Hafuurichii fi misirrittiin kottu hin jedhu namni kana dhaga'u kottu haa jedhu. Namni dheebotee haa dhufu. Namni bishaan barbaadus utuu gatii hin baasin bishaan jireenyaa kennu haa fudhatu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22:17. Paasteriin biyya Afrikaa tokko miseensota waldaasaa guutuuf dhaqna dhiqee maaliif akka akkas godhes dubbateera. Bara waggaa haaraa kan faranjootaa kanatti paasteriin tokko miseensota isaa shamarranii yookaan durboota waldaa isaa keessa tajaajilu hundaaf dhaqna isaanii dhiquun beekame. Kanas gaggeessaa Hafuura Qulqulluutiin akka akkas godhee dubbate. Suur-sagaleen utuunni qaama shamarran dargaggootaaf miicuu mul'atee ture. Viidiyoon kunis bal'inaan intarneeta irratti faca'aa ture. Akka paasteriin kun jedhutti dhaqna dhiquun miseensota waldaasaaf godhame kun akka isaan qulqulleessuu fi raawwatee mudaa isaanii irraatii kan isaan qulqulleessudha jedhe. Kunis kan adeemsifamu qullaa isaanii ta'uudhaan akka ta'e beekamee ture. Kana yaadi mootummaa Waaqayyoo ni deegga. Hagam tajaajila furaa keessattuu fudhatamaadha. Dhiqannaa bishaaniitiin immoo dhiiga Kiristoositti amanuudhaan macaafni qulqulluun maal jedha laata? Kanaafis amma nuyi dhiiga isaa isa dhangala'een qajeelota erga taanee hammam caalaatti sumaan immoo dheekkamsa Waaqayyoo jalaa ooluuf jira. Roomaa boqonnaa 5:9. Yesuus irra daddarbaa keenyaaf du'atti dabarfamee kennamee qajeelummaa akka argannuufis du'aa kaafame. Roomaa 4:25. Inni dhiiga isaa dhangalaasee duudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'uuf Waaqayyo isa dhaabee Waaqayyo ofii isaa qajeelaa akka ta'e mul'isuudhaaf kana godhe. Obsa isaatiinis cubbuu namootaa kanaan dura hojjetan irra darbeeraaf. Roomaa 3:25. Dheekkamsi Waaqayyoo malee jiraachuu fi jalina namoota hundumaa irraati Waaqa irraa hin mul'ata isaanoo jalina isaaniitiin dhugaa gadi hin ukkaamsu. Roomaa 1:18. Ayota singenye gatidan numera Iga nublole atsaminda gana Wan Yesus nube barumania dana Sidna buaka Sinafuaga, Jesus, Sinafuaga, 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 Jesus, Sinafuaga. Waka Ibrahim kamu, sedua-dua mereka haleluya, sidna waka. Salpacui sati, ulfinat samneva. Ayota singenye, ketidan numera. Iga nublole, atsaminda gana. Wan Yesus nufte, barumania dana. Salpacui sati, Ayota singenye, ketidan numera. Iga nublole, atsaminda gana. Wan Yesus nufte, barumania dana.